Dhugumaa suuraa koo sichitti tasamaa waliin arginu. Akkami hojiin kee maalirra jirta jennee waliin gaafannu. Sichitti dhuftee naaf hin qoostuu qirqiddee nan kofalchiistuu. Akkamitti akka hojjennu daandii natti nagarsiistuu. Ni dagatte moo? Bar torbee lama dura waadaa naaf galteettaam. Asumti jabaadhu malee siif jira naan jetteessa. Maaliif deemtere yoom ga'e guyyaan nuti jenne. Kanan turre suuraa koo kan nuti dubbanne. Maaf naattare erbuu keenya maaf dagatte waadaa. Akkasin turreen barakki keenya akki yaada. Suuraa koo kiyyaa fi kee egaa kanumaan raawwate. Deemsi karaa dheeraa hawwiin kee kana taate. Kudhan miitee dhibba argachuurra dhibba miidhamtee kudhan argachuu siif wayya. Soba dubbattee jaallatamuurra dhugaa dubbattee jibbamu wayya. Addunyaa dhiphuuf boo'ichaan guutamte keessatti yoo baay'ate umrii 70 jiraattee duutu ishee mayyuu 99 gadditee tokko gammaddu keessatti maaf hamaa namaaf yaaddaa 99 gaddisiiftee maaf gammachuu tokko barbaadda namatti darbitee gammaduurra gaarii namaaf yaadii qalame dhabuun namaa argachuu keerra maaf si gammachiisa ati yoo dhabde namni argachuun maaf si aarsa sabni keenya maaf warra waliif yaadu caalaa warra walitti yaadu ta'e biyya kana keessatti kan ittiin galateeffatamuu qabduun doorsifamta kan ittiin boqachuu qabduun nagaa dhabda sanas ta'u kana boo'icha namaan gammaduurra gammachuu namaan boonuu nu wayya gaarii waliif yaadnee nama gaarii taana borgeenyaa keenya kan hin beekne maaf guyyaa har'aa wal hirkatti qabna nama gaarii haa taanu. It is my last word. Barruu kana obboleessi keenya guyyaa dheengaddaa wareegame Sooraan hiriyyaa isaa Firaa'ol Taammanaatii fi bara 2021 keessa hojii hojjechuuf kaameraa viidiyoo waraabuuf gara Burraayyuu wayita dhaqanitti amma booda hayyama malee viidiyoo waraabuu akka hin dandeenye erga dhorkameen booda karaa keessaatiin barruu inni hiriyyaa isaa Firaa'oliif barreesse irraa kan fudhatameedha. Haqni kee haa baatu, dhugaan dhugaaf haa galtu, lubbuun kee haa boqottu. Ashama akkam jirtu siniin jecha footoon kun akkuma gara olitti argitan hoteelicha jechuudha. Seeraan na caqasaa hundi keessan iyyuu jechuudha. Hoteela mucaan keenya keessatti ajjeefamedha jechuudha. Hoteelli kun hoteela Building Irhaa jedhamuu fi hoteela Voolaa jedhamudha jechuudha. Amma sa'aatii kanatti banaa tureen hoteelli kun hojjetaa jiraachuu isaan beeku. Amma sa'aatii kanatti banaa ture amma reef cufama. Naman bilbilchiisee achitti argisiisee jira. Amma sa'aatii kanatti banaa ture jedhan. Isa booddee amma reef cufan jedhan amma reef hidhan. Poolisiin safara sanatti nama butaan jirtu poolisiin ramadamee fi hoteela sana eeguutti jira jedhan. Lubbuu keenya ba'aa jiruuf poolisiin nur ramadamne akka qumna garaattuu lakkaan jiranu hoteela mucaa lubbuu mucaa keenya keessatti darbe maaliif poolisiin ramaduun barbaachise maaliif eegumsa amma kanaa geggeessu eeguun barbaachise lubbuu keenyaaf ramaddii tokko hin qabnu eegumsa tokko hin qabnu hoteela lubbuun keenya keessatti darbaa jiruuf garuu poolisiin ramadame poolisii teegaa jira gaafate safara sanaan darbuudhaatu safara sanaan sin dabarsan itti sin butan maaloo jeesiin dhufte siin jedhan mucaa kana ajjeesiste mucaan dubaraa wajjin turte sun immoo hidhamteetti jettan hidhamuun kan jarri hidhaniidhaaf misira jiru akka isheen hin baamne qabamtee akka wanta harkaanfiin tokko irratti hin fudhatamneedhaaf hidhan malee siif yaadanii hidhan sitti hin fakkaatin. Mucaan kun gaafa qabamte misira baasti wanna jedhu yaadanii qabaniitu yoo iddoo tokko geessan malee hidhamtees itti hin fakkaatin. Isheen mucaana caalu hanga har'aa nyaatte duntalla caalu nyaatte eegumsa akkamii akka godhameef akka isheetti jiraataa hunda keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Hundi keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Mucaa kanas akkuma itti eegumsi godhamuuf hin argitu hoteelaaf eegumsi godhameera intala mucaa kana nyaatteef sotti eegumsa akkuma kana godhamaaraaf hidhamtees itti hin fakkaatin namni sii qoratus hin jiru. Finfinnee keessatti lubbuun dhaloota keenya nama meeqa darbaara beektu ji'a kana keessa artistoota 3 dhabnee beekaa Muhammadin dhabne Mulunaan dhabne Sooraan dhabne nama meeqa dhabne beektu kunis hoteela keessatti ajjeefaman isa danjaraayyuu. Artistoonni yeroo lama darbanii gata kaara mana jaraa keessatti du'anii argaman sukku akkuma kana lubbuu jaraatiif namni qumna gara kennan jiru beekaa.
Irreen artistoota keenyaa maalidhaadha beekaa? Artistoota Oromoon qabdu, jabaa Oromoon qabdu, hayyoo Oromoon qabdu. Irreen keessan maalidha? Waastinnaan lubbuu keessanii maalidha? Maalitti of amantanii jiraachaa jirtu? Oromoo atoo artistii kee fi hayyoota kee maalitti amanattee ta'aa jirta? Irreen isaa maali? Irreen isaa borii? Maaltu argachuuf jira? Guyyaan du'a isaa yoomi? Yoom ajjeefama? Ajjeesanii ka'anii diraamaa nuun taphataniituyyuu qumaara nuun taphataniituyyuu aangoorra bubbulchuuf of ta'aa jiru. Nafxiinoo mootummaa duuga nyaattee ilmaan keenya fixaa jirti. Irreen artistoota kee fi irreen hayyoota keetii maalidha? Maal of amantanii taa'artu artistoonni Finfinnee keessaa? Baay'een keessan safara jamooti jiraattu jechuudha. Lubbuun keessan waastinnaan lubbuu keessanii maalidha? Maqaan keessan galmaa'ee darabeen guyyaan itti aanu immoo nama tokkotu eeggatamaa jechuudha. Guyyaa itti aanu immoo nama tokkotu ajjeefama. Oromoon lafa geessuun qabdu waccitee dhiistiidha bakka. Ga'een nuti irreen keenya maalidhaadha beekaa? Waastinnaa lubbuun namoonni keenya Finfinnee keessa jiran Oromiyaa keessa jiran qaban maalidhaadha? Hoteela lubbuun keenyaa fi namoota lubbuu keenya ajjeesaniifuu poolisiin ramadamee gaara. Kan keenya hoo irreen keenya ga'een keenya waastinnaan keenya maalidhaadhaan kan na ajaa'ibe. Bashurreef sareeyyuu seera tume Oromoon seera hin cabsu dhugaan balleessu namni tokko nama ajjeesu. Namni tokko yoo saree nama ajjeese abbaan saree jala ajjeesan dhaddacha dhaqee yoo himatu maal jedha? Eeddicha kiyya qeerricha kiyya kanaatu tuu malee irratti hin tunne ka funyaan natti hin bunne daawaa alatti na baasee naa jedhi jedhaan. Abbaan dhaddachaa ma ajjeefte eegaa karaan huuna dhoorge malkaabuu na dhoorge kanaaf ajjeesedhaan. Abbaan narraa dhoorge narraa hidhadhu jettaa malee sirraa hidhatu sirratti mattoolee ajjeesuun qabdu. Jibicha ilkaan lammacha godhe shan kafaleeti. Abbaa saree sanii jibicha ilkaan lammacha shan kafaleeti. Hoolaa dullattii sakalee saree illee gandara deemee waamee nyaachisa. Saree illee gosa ofii gumaa nyaatte jechuudha. Bashurree yoo ajjeese haati bashurree dhaddacha dhattee yoo himatu. Riiqattuu mogoleetti yaa hirkattuu akka ilmooti yaa eedduu faaya mana kiyyaa. Faaya bineensana nyaachisee naa jedhi jettiin. Ma ajjeeftee gaafata. Maal killee goorarraa na fitte lukkuu qooxarraa na fitte jajii adarraa na fitte kanaafi jedhaan. Narraa hidhadhu jetta malee sirraa hidhatuu baattu seeratti battan ajjeesuun qabdu. Haadha bashurree sani wandabbee tokko bitee elellaa 8 kenne bashurree illee wali guuree nyaachisee gumaas illee bas. Oromoon haqa eegurra ila sareen bashurreefu kana eeg. Karaa yoo kutte waan tokko yoo balleesse kun marti seera qaba. Namni tokko adda dubartii takka mucattii haadhaaf abbaan bishaan erga takka yoo durbummaa isii balleesse. Haati abbaa yoo dhaqee himatu dhaqee dhaddacha dhaqee yoo himatu maal jedhaan shifitti harka baalaa tasiin qee maqaalaa taqee saloo xaatu muxicha wata kormana kolaa seenaa jedhi jedhaan. Namichi sun balleessaa yoo argu goromsa 10 kafala. Godaaneera jechuudha guyyaa har'aa sirni awwaalchasaa raawwatameera jechuudha. Namoonni sirna awwaalchaa kana irratti argamanii haadha sooraa maal keessa akka isheen turte miira akkamii keessa akka isaan turan illee sirriitti dudubbataniiru jechuudha. Irra deebi'ee isinitti himuun nan barbaachisu. Garuu mucaan kun gaafa lubbuun jiru waa'ee haadha isaatii akkas jedhee dubbatee ture jechuudha. Addunyaa kanarraa leedis falasti jedhu. Garuu haati kiyyaa jedhe jalqaba anaan na nyaachisti ofiisheetii beeloftu jalqaba anaan na obaasti utuu ishee ofiisheetii dheebottu anaan gammachiisuuf jecha dafqashee gadditee gaddashee waan hundumaan na dhoksiti jedhe. Mucaan kun jaalala haadha isaaf qabu ibseera jechuudha. Kanaafi namoonni sooraa jaallattanii haadha kana yoo gargaarre maal isinitti fakkaata? Akkaawuntii haadha kanaa barbaadanii warri naannoo sana jirtan warri qe'ee sana jirtanii yookaan immoo namoonni sooraatti dhiyaattanii haadha sooraatti dhiyaachuu namoonni dandeessan akkaawuntii haadha kanaa barbaadanii yoo nuuf dhoobdan maal isinitti fakkaata? Gargaaramtu haati kun jaalala mucaa kanaa qabdan akkasin ibsitan hin barbaada jechuudha. Maaliif jennaani haati tokko gaafa ilmoo ishee dhabdu abjuu isheetu itti dukkanaa wanta qabattu dhabdi. Mucaa kana abdiirra kaatteetti jireenya koo jijjiira jireenya isaa jijjiira jettee tokkitti ishee abdattuudha. Kanaafi namoonni mucaa kana jaallattan namoonni haadha kana sappoortii gochuu barbaadanii namoonni naannoo sana jirtanii adaraa keessan bifa beekamaa ta'e akkaawuntii haadha kanaa nuuf barbaadaati.